sagantaa teenyatti fufna. Ummi Aishaa fi ergamaa keenya sallallahu alayhi wasallam jaalalti isaan jidduu jirtuu nama ajaa'iba. Rabbumaatu samii torbanii kenneef malee waan akka jaalala sammuu namaa tanaan beeytuu midhakka malee wal jaalatanii ergamaa rabbiitu sallallahu alayhi wasallam akka malee jaalataa. Aishaanis akkasuma jecha wal dorgommii faadha fiiganii bar umriin isaanii yeroo san ergamaa keenya sallallahu alayhi wasallam gaafa Aishaan 10 isaan amata gara 56 garaagarummaa guddaa kan oduu qabanuu akka wanni ergamaa keenya ishiidha wajjin umrii ishii tana osoo wanni hin jiin hamilee ishii eegaa namni keenya ammaan tana bootonni hundachin irraa deema amma namni guddaa yoo ijoollee fuudhee fedhinnaa ishiin eeguuf hamilee ishiidhaa san hin eeguuf hin danda'u. Ergamaan keenya immoo hamilee ishiidhaa san eeganiif akka malee jaalatan. Ijoollee hiriyaa ishii faadha hogga manaa deeman ijoollee gandaa nama 2-3 fuudhanii deemaa wajji taphadhaa jedhaniin. Hogga ishiin jechuun mukootee booriingii akka hin taaneef ijoollee fidanii xixiqqoodha bara Aishaan wanni tooyi maal jedhaniin ashangulliitii faa qabdii barta taphattu. Farda ashangulliitii ijoolleen akkana intali ishee tajaajanii taphatan tana qabdii bari ijoollummaan fixanne. Abii Bakar yeroo hedduudha dhufanii hogga ishiin ijoollee wajjin taphattu faa lolaniini guyyaa iidaa tokko faa inumaa akka maleetti isaanii waa harka dhahee waa wanni jechuu tapha ijoollee taphatu lolaniini ergamaa keenya sallallahu alayhi wasallam irraa dhoowwan haa taphatanii dhiisiyaniini. Duuba jaalalti isaan qaban wal dorgommii fiinaa kootu jedhanii ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam gaaf tokko doo achi gandarraa ba'anii dorgommii wal fiigichoo wajji fiigan. Kana Aishaan injifatte. Amata lama akkana booda Aishaan gaafa san qalloodhaan foon hin qabu jedhan. Amata lama akkana booda kootu ammas jedhanii wal dorgommii wanni jedhan. Tara lammataa ergamaa keenya sallallahu alayhi wasallam moo'ati jaalala agarsiisuudhaaf ishii ofitti maxxansuudhaaf jaalala akkanaa kana waliin qaban turan. Namni kun beekadhaa ashraqatil ardu binuurihaa nama addunyaan tun nuura isaatiin ardii taatee akka miidhagdi akka bareedde Aishaa wajjin fiigee dorgommii taphatu kun. Asirraa namni ishiin jaarsa qabdu akka barnoota fudhattuuf jaarsa keetii wajji hariiroo akka qabduuf yeroo takka ergamaan keenya sallallahu alayhi wasallam maal jedhaniin yaa Aishaa hoggaa ati narraa gammachuu qabduu fi hoggaa ati narraa aara qabdu maalinan beekaa jedhaniin hoggaa kakattu laa yaa rabba Muhammad jetta jedhaniin yaa hoggaa waa kakattu warabba Muhammad gaafa immoo tatiyyan qabne warabba Ibraahiim abbaan biyoota tiimi warabba Ibraahiim jettee kakattaa jedhaniin. Yaa dhugaadha yaa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam an akkas je'eetan kakadhaa laa ahjuru illaa ismak baranii kanin akkas je'ee ofirraa achoo dhiibu sun maqaa kan kee qofa malee sii miti. Ati onnee fi dhiiga kiyya keessatti akka gaaratti guddattee jirta. Meelaali jecha shiidha. Hagam takka jaalala akkam akka qabduuf ergamaa keenya. Dhiiga fi onnee tiyya keessatti gaara akka gaaratti guddattee jirta, dhaabbattee jirta. Maqaa kan kee qofa kanin akkasitti Muhammad maquma jiru kana malee sun sii miti. Jecha ajaa'ibaa deebifteef jecha. Jaalala akka malee nama ajaa'ibdu wal jaalatan. Yeroo ni beekan uummanni isaaniitis hagamta ergamaa keenya warra haati manaa isaaniitis ni beekan yeroo hedduu ni cinqan. Waltaanii faadha Ummi Salamaa itti ergan. Yaa Ummi Salamaa deem dhaqiitii mi ergamaa itti dhaqii. Aishaa malee nu irraanfattee jaalalti karaa Aishaa akka malee guddatte ji'iitii akkanatti ergan dhufe ji'iitti himi jedhaniin.
ما يسالمان ديتي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أكنت كومبلين سيقولني وري هاتي منا guyyaa wal caalchisaa miti beekadha. Guyyaa sir tartiibumaan tokko irra hin caalchisu. Jaalala ammoo Aishaadha akka malee irraa mul'atti. Rabbi garuu kana namaa kennu nama tokko ijoolluma lamaan keessaa yoo walirra jaalattu taate wama rabbiin sitti uumu malee ilmoo tantee takka irra caalchisuun ni ulfaatti. Akkasuma haati manaatis jecha. Rabbiitu jaalala san keessatti uume malee tokko irra caalchiseetii miti ergamaan kee. Laa tu'uzinii fi Aisha lolanii ergamaan sagalee ulf jabduudhaan jecha. Yaa ammi Salamaa Aishaa keessa fitinaan hin godhina waan inni of godhuu miti. Hagas takka ergamaan keenya Aishaa jaalatanii Aishaan jaalatti jecha Rabbi isaan irraa jaalatu. Sagalee ijibbaata amma tanalleedhaan dhiisuu dadhabaniiti. Hadiyyaadhas namni waggaa guyyaa baratee warri Madiinalleen guyyaa taraan mana Aishaat hadiyyallee fuudhaa ni geessaniif. Uummanni kana laalanii hinaafanii Faaximaa itti ergan. Faaximaa ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam akka malee akka jaalatu waan beekaniif kutaa foon kiyyaa cinaa qaama kiyyaa janii akka malee waan jaalataniif itti ergan. Yaa Faaximaa abbaa kan keeni jaalattaa mi'ee laa tu'uzinii fi Aishaa keessatti qoosan hin jirtu ja'anii sodaachisanii rifachiisanii firraashiinis achuma dhaabde jecha. Hagam takka jaalala lafee seente Aishaan akka ergamaa jaalattu ergamaan keenyas akkasumatti jaalatan jecha. Namaatu itti dhufee gaafate. Namni ati lafa sanarraa jaalattu eenyuu janiin? Aishaa janiin. Yeroo tan amma Khadiijaan hin jirtu silaa amma Khadiijaadha namni akka malee jaalatanii Aishaadhaa janiin. Eegasii yoo jennaan abbaa ishiitii janiin dhiira keessa. Hagas takka jaalatan jecha. Ummi Aishaan jaalala isaanii qabduuf nama dhalaa biraati waliin arguun feetu. Hattaa haadhuma manaa isaaniitii walilleen arguun feetu. Yeroo lola deeman hixaa buufatanii deeman. Hixaa nama lamatti kana lama akka fudhatanii walii yaa'an. Warra isaanis qaddamanii waliin ni boorsanii akkasii walii yaa'an. Hixaan Aishaa fi Hafsatti ba'e. Amma deemanii kara jiranii Aishaanis faraqaa ishiidhaa ergamaa Rabbii gaala waliin yaabbatanii walii yaa'an yeroof Aishaadhaa. Amma taraan Hafsaadhaa geesse. Aishaan bifa saniin argurra Aishaa fi Hafsaan ergamaa keenya fi Hafsaan gaala tokkorra horanii isaanii walii qoflaa wajji haasaa wajji taphataa yaa'u Aishaan agarte. Illaan qofli ishuma qofaa wajji malee nama biraati wajjin ishiin takkaan agarre irraa haarayaa sammuma tanaa balaan itti buute. Bar hinaafin gaajarri keenya maqabu kun dursinuma jirti fakkaatti. Wama Rabbiin jaraa wajji uume ammoo hinaaffii wasana dabartee badii nama dalesiiftu osoo hin ta'in hinaaffin tanagayaa jaalaluma jaarsaa ibsuuf. Hinaaffan nagaa jaartiin hin hinaafne jaartis miti sin jaalattullee. Jaartiin hinaaftu jechuun jaalalatan ta'e qabaachuurraa hinaafti. Duuba ammish Aishaan ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam isaanii Hafsaa wajji qofa lolaalaniiti. Samumaa balaan itti buute. Akkamitti nama dhabiraati wajjiin qofla jettee haadha manaa isaaniitti beekan. Jireenya hogga biraalee mana keessatti arraala jiran. Aishaan anuma malee takkaa ergamaan namatti qoflee akka waan hin beekne jecha. Boolla awwal diigaysaa dajan takkaa jiraa miti bakka biyya teenya boolla seenteet miila keessee. Allahumma sallit علي يا رب نت أججي أقرب ما جنين كيجبو يوخان بوفنت أججي الرانتنا اللفتنا الرا وصن خنا أركور أبامي أكجان سنجتا أوتو سلامي لبول خيسة خاتيت جوين يوخان كيجبو بولتن كيسة
natti as baatee na idditee silaa addunyaa tanarraa dhabame. Sadarkaa san jaalalti ergamaa keenyaa sallallahu alaihi wasallam onnee Aishaa seente jecha. Ummi Aishaan akka malee hinaafti. Rakkoon ishiin guddoon qabdu rakkoo hinaaffiti jecha. Jaalalarraa hinaaffi hammeenya irraa kaayate sun ta'in tajaalalarraa kaate jechaadha. Akkuma namuu beeytan seenaa haarayaa miti. Ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam haadha manaa isaanii hunda wal qixxeessan. Aishaa ammoo guyyaa lama qabdi. Warra kaan halkan tokko bira yoo jiraatan ummi Aishaan halku lama qabdi. Maaliifi ummi Sawdatu nama guddaa taate ishiin qaamallee nama furdaa dumbulbulii tana jedhanii nama qaaman furdaatii nama umrillee guddoodha. Nihaan nahiiqurra akka ajnabiitti hin taaneef nahiiqurra guyyaa kiyya Aishaa dabarseetan akkanumatti haadha muummnummaatiin taa'aa jettee Aishaa kennitee Aishaan akkasitti guyyaa lama qabdii jedhan. Saniin guyyaa lama Aishaa warra kaan guyyaa takka bira dabarsanii jecha. Aishaan nama ajaa'ibaati. Aishaan hoggofiin dhaaddattu akkam jetti? Ambar nama addaatii jetti. Ergamaan keenya dubra na fuudhanii kalallee reefu numa dubbanne dubra na fuudhanii tokko abbaan kiyya nama ergamaa rabbiiti wajji sallallahu alaihi wasallam hijiraa bahee annama laafaa miti. Waxyiin hoggaa inni na bira jiru qur'aanni yeroo hedduu itti bu'aa. Haadha manaa isaanii bira isaanii jiru takkaa qur'aan itti buune jetti. Ammoo an hoggaa na bira jiru qur'aaninis ija tiyyaan osoo wajji taphatu jirru waxyiin guyyaa itti buute qabdi osoo allaalee arkuuti. Saniifuu an nama addaatii jetti. Qulqullummaati ya rabbiin samii gubbaadhaa aayata meeqan qur'aana keessatti ragaa godhee ilaa ammaa ka qaraanu kana rabbiin qulqullummaati ya samir olii arshirraa ragaanaa bahee jetti. Suuraatii ya bar Jibriil ka itti fidee suuraa intala tana fuudhu qabdaa ka je'een jara kaan keessaa bar ana malee namni biraa hin jiru jetteet ofiin of dhaaddatti jecha. Allahumma salli ala Muhammad khabiraa. An hoggaa inni salaatu miila kana duratti achoo diriirfadheetan isaanis miila na tuqaa hogga kaan miila of na duubaa ol na qunxuuxaa ol na jalaa kaasaa akkasin na wajjiin wanni jedhanii ummata biraati waliin ammoo hin godhanii jaalalti isaan naa qaban ta'addaati. Akkasitti of dhaadde jecha. Ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam haadha manaa isaanii ta biraati wajjiin shaawara tokko keessaa dhiqatanii hin beekanii ana qofa qullaa yomaan qabu abbaa manaati waliini baaldii tokko keessaa bishaan facaafataa qaamni kawajji dhiqanne ana qofa malee warra biraati waliini miti jettee waa hedduu gara waa kudhan akkanaa takka tarreessiti. Annam akkana kana hunda jaalalaatu ishii dubbisa jechuun Aishaa jaalalaatu sadarkaa tanaan ishii gahe jecha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أبو لين سلامة خلي سينا أمي عائشة دا في الليلة أن سين هكا أمي عائشة دا نركب تنجرت رب الرحا جالتو سينا أكملي بلادي خم خيسا ديفتي خم أكا dubbattu si rakkisa. Hoogganama laalee jiru arjoomina ishiin qabdu sadaqaa ishiin qabdu waan ishiin kana hooggan laalee dirqama dubbachuu akkan qabu murteesse
quality ishiidha. Dirqama jiddumaan isinii erguu fedhe bal'aadha, akka malee seenaan ishii bal'aadha. Nama hadiisa 2,000 ol haffazee Aishaan nama laafaa miti. Cinaadiin kanaati Qur'aana nama ji'a yeroo xiqqoo keessatti haffazee umrii ishii xiqqoo san keessatti faraa'ida wanni qabeenya adda qooduu kana keessatti namni akka ishiin jiru jedhan Urwaa ibn Zubairii ilmi haboo taatuuf annama faraa'ida adda qooduudhaan kaalkuleeshina isaa kana hisaaba adda wanni waa adda qooduu kan nama akka ishii ga'u nagarreeyya. Meedisin qoricha ogummaa qorichaatiin nama itti nafini jecha. Qur'aanan akkasi, hadiisan akkasi. Ummi Aishaa wanni akka malee ittiin beekamtu sadaqaadha. Abdullah ibn Zubayr maal ja'a haboo taate bisaa fi ilma asmaati. Annama arjoominaan nama arjaanuman argee nama akka ummaatiyyaa fi ummi Aishaadhaan agarre jaan obboleeyyan ijarre. Ummaan tiyya waan argatte arruba kannitiyyaa. Ummi Aishaa walitti qabdee tokko maalan itti walitti qabameef akkasitti hiyyeessa firti arjoomin akkasii nama qabu. Arjummaa akka malee arjummaan beekamti. Ummi Aishaan sadaqaadhaan akka malee beekamtu. Umar ibn Khattaab gaafa ajajummaa isaa ji'aan maallaqa yeroo sanii 10,000 kennaaf jedhan baatirraa. Bara Ummi Aishaan maallaqni kun itti xiqqaata malee ittiin guddituu jedhan. Maaliif jaalallee ergamaa Rabbii dhalaa lafa tanarra jirtu keessaa nama akka ishii jaalatu habiibii dawaa onnee isaa jaalatamtuu onnee isaanii waan taateef maallaqni kun akka xiqqaataa jedhanii kennaniif. Ummi Aishaan sumuni takka irraan balleessitu maallaqaan. Walitti qabdi. Haga maallaqa 70,000 walitti qabdee sadaqaa kennite hunda himan. Namna gabra nama 60 maallaquma guurtee walitti qabdu kanaan bilisoomsite jedhan. Yataama fi miskiinni daa'imni mana ishiidhaa kana jiru akka waan yeruma takka achiin dhabaman jedhan. Yataaman miskiin kana qallabdi jedhan. Madiinaa keessatti yoo sadaqaadhaan namni beekame namni Ummi Aishaa dursuun jiru jedhan. Hadiisatti akka jirutti yeroo takka namittiin takka daa'ima lama qabattee mana Ummi Aishaadhaa dhufte. Rabbi irraa jaalatu. Ummi Aishaan timira firii 3 mana keessa jira. Firii 3 san kenniteef. Wannummaan mana keessa jiru. Sanduuba haati ilmaanii takka ilmoo takkaaf firii timiraa san kennite. Takka hogga karaa afaanii ol garagalchitu intalti taan qaata liqimsitee harka jala qabatte. San bakka lamatti adda qooddeet isaanii kennitee ofii aga buufatte jecha. Ummi Aishaan dubbii tan ajaa'ibdee ergamaa keenyatti himte jecha. Yaa ergamaa keenya dubbii akkanaati. Dubbii haadhaatti as keessatti sun silaa baaba haadhaa keessaa asirratti wanni himamuu fedhe Ummi Aishaan waan manaa qabdu hambisuun feetu. Amma duras namni tokko dhufee sadaqaa kadhate. Waan akka inabaa takkaan mana jiraa guutuutti itti kan wama xiqqoo beekadhu. Haganumaa jeeriin namni sunu huma takka naafne huma takka hin jiran hanuma jechuun wanni mana keessa jiru hambisuun beektu. Rabbiin maal ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam maal jeen sababa ishiin ijoollee saniif rahmata godhuu sanii fi Rabbiin ishiidhaaf rahmata godhee jedhanii. Manni Ummi Aishaadhaa manuma sadaqaati. Hogga humbaye hundufe. Yeroo takka bariiraa jedhanii gargaartuu isaa Ummi Aishaadhaa takkaatu dubbata. Ummi Aishaan amata guutu soomanti. Soomana guyyaa soomanni hayyamamne malee numa soomanti. Halkan dhaabbataa bultii guyyaan soomana. Soomana qabdi guyyaa kana. Namni tokko ulaa dadda'ee sadaqaa gaafate.
waan akka garbuu takkaatu jira qiisha garbuuti fuutee itti kennite bariiran tun ni qofalte duuba siyaa ummi Aishaa wanni mana keessa jiru waan kana ati soomana akkam tahuu deemtaa jettee itti qofalte itti sayyitte ummi Aishaan amma gaa osuma jettu ufuma takka irraan kaanne ishiin hoggaa ishiin salaata magriiba furma furuun geessee wanni itti furan hin jirtu salaata ishiin hidhattuu namni tokko laaladde re'ee guutuma re'ee qalamtuu guutuu harkisaa fide ummi Aishaan achi garagaltee bariiratti sayyitte bar namni yookaan isin waan rabbi bira jiru caalaa waan harka keessan jirutti amantanii amanfattanii san caalaa abdattanii waan rabbi bira jiru caalaa waan harka keessan jiru waan akkaawuntii ta'e keessaa qabdu waan qiisha keessaa qabdu caalaa irra amantanii an ammoo harka kiyya jirtu caalaa ta rabbi harka jirtu waan hin abdadhuufi jettee zaahiraan intala amansiifte jecha jazaa rabbi haa kafaluuf ummaa teenya seenaan ummi Aishaadhaa rabbi irraa haa jaalatu akka malee seenaa bal'aadha dabarreetuma jidduudhaan yookaan finna ummi Aishaan Urwaa ibn Zubayr ilmi Abuu taatuuf nama akka ishiidhaa radiyallahu anhaa salaata ishiidhaa ergamaa rabbitti fakkeessu ibaadaa ishii guutuu ergamaa rabbitti fakkeessuudhaaf tattaafatu hin agarreeyyan nama salaata ergamaa rabbitti fakkeessu akka ishiidhaa nama tokko nagarree yeroo takka ishii salaata jirtun mana ishii dhaqeeyyan habotaatii fi duuban hoggan dhufu akka dhaabbattee siqi jettee boojiyyan quraana keessaa فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم آية جوخنا قراتتي أكمله كجتي بوجي ديمتان مقالا خيسا چوبه ديبيجي هوغان ديبيوس آية مخانا إر ديبي آسك جابو جرتي ترى سدي أكاسيت إشومات آبتون ودوم إشين آبتي بوجون تر سدي لفه أكاسي أجائبه في الرأي ديميجان ummi Aishaan nama akkanaati akkuma abbaa ishiidhatti nama qalbii habbatu nama laafaadha nama waa hunda aayata quraanaa hundarratti booyu akkasanii seeraan ummi Aishaadhaa hedduu bal'aadha waa hedduu akkarraa barattan abdiin qaba bu'aa jaalalaa keessafuu namni bultii qabu jaalalti maal akka fakkaattu bultiin maal akka taate waa hedduu as keessaa barattanii seenaan ummi Aishaadhaa bal'aadhaa wanni silaa barnoota irraa hedduu argannu wili hafee jidduunan isinitti akka guddanne jedhee jidduunan isiniif naqa inshaa Allah fuuldura yoo rabbi jedhee seenaa akka malee namatti tolu seenaan ummi Aishaati kan dhiiftee kam akka fuutus si rakkise amma sanitti nu rakkise amma haga ammaa kun haguma jireenya ishiidhati malee maal diin keessatti maal akka godhaa turte waa hedduu jira san fuuldura rabbi onuu fedhetti deebina ammaaf haguma kana warra dhagahee irraa gammadu nu haa godhu jazaakumullahu khayran